Sisa gosu hom berbeda jechuudha. Amma kana keessa godhe asitti immoo faniillaan itti godha. Faniillaa bishaan kan itti godha. Araadoo itti kana kompoodari immoo maankaa fannoo kana cuudha jechuudha. Itti godha jechuudha. Kompoodari fi akkasuma kompoodari kana maankaa sukkaaraa xiqqoo akka itti godha jechuudha. Maaliif akka malee gooti baay'ate kompoodariin kun baay'ee cimaadha waan ta'eef jechuudha. Inni wali lama kompoodariin kuni tokko kan maalagaa guddicha kana tokkollee yoo itti godhan maalagaa nyaata kan tokkollee yoo itti godhan kan uumaa keessaan beeksisne jira jechuudha. Kun immoo baay'ee tokko beeksisa jechuudha. Irra yoo darbu baay'ee haalleera jechuudha. Kanaaf maalagaa itti godhu jechuudha. Innaa amma immoo akka maalagaa maatiin Dokter koi kan kali tidak menjadi kejar amma daku itti godha jechuudha. Sirriitti wal fudhatee amma daku xiqqoo karaan itti godha jechuudha. Maaliif maatiin kun tokko tokko ana wajjin turaa isiniin jedha. Amma suuta jechuudha. Daakuu keenya daakuu itti godhatan suuta jechuudha. Maalagaa suuta itti godha jechuudha. Akka maaliif nyaakkaa hin jabaanne akka malee jechuudha. Koo jabaate immoo akka malee firfirjedha waan ta'eef akka hin jabaanne xiqqoo las godhuun barbaade waan ta'eef suuta itti naqadha jechuudha. Irratti koo jabaate gaafa gaazii jala gali baay'ee jabaata waan ta'eef akkas naannaa hin taane lixii kiyya lallaachaa jechuudha. Akka lafa lallaafuuf jechuudha. Itti suuta itti godhachaa jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee miidhagaa ta'e tokko kolmaan jennas ni jedha. Garuu warra mana kanaaf haarawaa taata saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoonni kiyya musheer laayik gochuu hin dagatinaa jedha. Ennaa agaruma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadhaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo Ini anak wajib kelas ni. Wajib kita. Bayi toko nama sekolah juga. Bukan betul aku skuti kan bayi main aja. Bayi ni syai wajib ni sini gua ni apa mah. Ya kasuban nusko wajib ni segala macam juga. Nyata juga. Ada gambar berani juga. Enak bayi sudah dini okey. Harga tokkoon kaameeraa waan baay'ee nu gaafatin jechuudha. Sukkaara fi boqqollaa fi faniilaa bichaarrayee jechuudha. Daakuu dabalatee jechuudha. Odoo yeroo nutti fudhatin jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti buskutii bareedaa ta'e hojjechuu dandeenya isiniin jedha. Nama wajjin turaame viidiyoo kiyyaatti isiniin jedhu hordoftoota fi kunoo akkana ta'ee jedhama jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Haala kanarra gahee jira jechuudha. Wantoota waan ta'eef gara hojii isaatti dhiisee jira. Wajjin turaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Kuna hordoftoota kiyya amma akka keenya irratti dhumne soomumullaa jechuudha. Akka keenya irratti hojjenna. Akkatti wal qixxeeffannaa jechuudha. Kuna no shokaan jechuudha. Akka buskutii biyya maal jedhamu ambaashaa biyya keenyaa jechuudha.
akkasitti hojjedha isinii jedha. Gara maal jedhamsi gara wal fakkaataa adda addaa waliin ta'in hunda isaatu akka bareedu jechuudha. Albeedhaanis nan hojjedha. Maankadhaanis nan hojjedha. Ammas immoo bakka maali haa bareedu jechuudha. Agartanii jechuudha. hojjechuu dandeenya. Inna sinaa kallattii garaagaraatiif hojjechuu dandeessanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo Akka hambaashaa biyya keenya kanatti jechuudha hojjechuu dandeenya jechuudha. Hambaashaa biyya keenyaa san fakkaata kunoo akkasumatti babarreessa jechuudha. Akka hambaashaa biyya keenyaa babarreessa sanitti jechuudha. Innaa akkasii isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo kunoo mee yoo as keessatti wanni dogongoree jiraate biskuutii hojjechuu irratti jechuudha. Warri sirriitti keessa gadi buutanii beektan yoo jiraattan komentii alatti waan akkana keessa galtee mulgee ta'ee naan jedha komentii alatti barreessa. Lakki immoo uummata akka keessaa hin ganne biskuutiin akkanumatti hojjetama hoo naan jettanillee komentii jalatti naa barreessa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Maaliif kan tokko beeku tokko hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kana ni beeku namni biraa beekuu hin danda'u. Hundumtuu kallattii adda addaatiin beeka jechuudha. Fakkeenyaaf ani gosa 3 gosa 4 beeke kuuwwan immoo namni biraa yookiin kan biskuutii kan hojjetu sanii ol beekuu danda'a waan ta'eef isa keessaa waan inni gate waan akkanaa keenya keessaa hambistee waan akkanaa kana itti godhi hoonaan jettan itti godha jechuudha. Inna komentii jalatti jechuudha waan nan irraa fadhe hoo jiraate komentii jalatti waan akkana kana itti godhii jedhaafi naa barreessadha siniin jedha. Ana wajjin turaa isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo jechuudha. Inna kuno akkasitti babarreessaa jira jechuudha. Akka asitti hoo zabiibii jechuudha keessa godhannaa akka jechuudha. bareeduuf jechuudha. Haala gaariitti nu bareedu jechuudha. Inna akkanatti kuno wal qixxeeffannee babbareechisnee jechuudha. Dhiifama jedhuun daawwata viidiyoo Hambaashaa biyya keenyaa san jechuudha. Akkasitti isa yaadadhe Akkatti bareedaa jechuudha. Hambaashaa biyya keenyatti godhan jechuudha. Isa yaadadhe jechuudha kan har'a. garaa keessa akkatti goonaa jechuudha. Achi waan amma barreessutti gadi taa'ee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Dhugaa dubbachuudha gisee tokko waan biyyaatillee yaadachuun gaariidha. Inni irraanfatamu jechuudha. Innaan illee kanan babarreessutti gadi taa'ee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Shaayii wajjiniini araddoonni immoo gaabaa wajjin nyaatanii ijoolleen immoo akka ana kana hojjettan jechuudha. Isinis gabaabbataa jechuudha yeroo hojiidha. Maaliif mana nama jiru kanaa jechuudha. Kun hin dhabamu jechuudha. Zabiibii keessa Laazibiidha. godhachuutti zabiibii namni walaalee beeku ani garuu afaan arabiffaatiin Wanti waan inni jedhamu. kanaa Arabiffaan garuu bakka tokkotti zabiibii jedhama. Afaan garaagaraatiin yaamamuu danda'a. haaluma gabaabaan dadhabdanii Mana kanatti zabiibii jedhamee yaamama jechuudha. Garuu garaagaraatiin irbaata hojjettan oduma immoo Innaa akkasii akkasiin hojjettanuu jedha jechuudha. hordoftoota fi kabajamtoota Hojjechuu koo. dandeessanii isiniin jedha. Akka dhuma viidiyoo biyyaatti ana wajjin turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana share laayik